Bilaan OMN'f ibsitetti sababa ittiin hidhame hin beeku poolisoonni mana jireenya kootii na fuudhanii gaaffiidhaaf barbaadamte jechuun mana hidhaa na geessan jechuun dubbatti. haa ta'u garuu erga hidhamteen boodas himanni isii irratti dhiyaate akka hin jirre ibsuun maaliif akka hidhamte osoo naaf hin ibsine ofuma isaaniitiif ammas bahinaan jechuun dubbatti. Shakkiin ani qabu jetti gaazexeessituun Masarat Dhaabaa tarii sababuma ani yaada bilisa miidiyaa hawaasaa gubbatti barreessuudhaan ibsuudhaaf jecha shira xaxanii na hidhan je'een shakkaa jetteeti jirti. Ijoolleen lammataatiin hooggantoonni qabsoo Oromoo guyyoota 40f nyaata lagachuun kan qaamni isaanii irraa dhumateef haqa uummata isaanii barbaachuuf jecha malee dhimma jireenya dhuunfaa isaaniitiif miti jan qeerroowwan magaalaa Burraayyuu irraa OMN'f yaada isaanii laatan. Suuraaleen guyyaa kaleessaa toora miidiyaalee hawaasaa gubbatti raabsamaa turan hedduun qalbii nu cabseeti jira. Hayyoonni kunneen biyya barbaadan deemanii jireenya qananii maatii isaanii wajjin jiraachuu osoo dandeenye gabrummaa uummata Oromoo irra jirtu jibbanii miidhaa kanaaf kan saaxilamanii jiran. Qeerroowwan kunneen itti dabaluun uummanni Oromootis hayyoota isaaf jecha wareegama guddaa akkanaa kafalaa jiran kanneen qabsoo finiinsuun mana hidhaatti isaan baasuu qabaa jechuun baamaniiti jiru. Pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden manni marii nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomanii Itoophiyaa dabalatee biyyoota goolii siyaasaatti raafamaa jiran irratti tarkaanfii barbaachisan akka fudhatamu gaafatan. Pirezidaantii Baayiden gaafii kana kan dhiyeessan mana marii guyyaa kaleessaa miseensota dhaabbii mana marii tasgabbii dhaabbatichaa waliin taasisanidha. Marii kana keessatti jeequmsa siyaasaa waraanaa fi tasgabbii naannolee addunyaa garagaraatti taasifamaa jiran furuuf Ameerikaan bifa haarawaa fi hutannoo guutuudhaan mootummoota addunyaa addatti immoo dhaabbata mootummoota gamtoomanii waliin ni hojjettis jiran. Biyyoonni tarkaanfiin irratti fudhatamu qaba jedhaman kunneenis Itoophiyaa, Burmaa, Liibiyaa, Yemanii fi Sooriyaa ta'uun beekameeti jira. Bukaatonni Oromoo kanneen bara mootummaa wayyaanee fi shira abdii illeetiin naannoo Somaalee irraa buqqifamanii turan iddoo jireenyaa fi gargaarsa isaan barbaachisaa dhabuun badeetti rakkachaa jiraachuun gabaafame. Bukaatonni kunneen magaalaa Finfinnee iddoowwan garagaraatti daandiirra bulaa yeroo ammaa kanatti kadhachuun ofii fi maatii isaanii jiraachisaa jiraachuun namni oolmaa isaanii itti dhiyeenyaan beeku tokko bilbilaan OMN'tti hime. Maddii keenya kun akka jedhutti mootummaan gargaarsa bukaatota kanaaf jedhee lootarii lammiif jedhu qopheessuun galii sassaabbaa turus maalleen ijaame isaan dhaqqabuu dhabuurraa kan ka'e bukaatonni Oromoo kunneen kutaa magaalaa Finfinnee bakkootan akka Boolee Mikaa'elii fi karaa Xooyila Haayiloch irraa holfee geessurra faca'uun daandiirra dhaabbachaa kadhachaa akka jiran dubbata namni odeessa kana nuuf qoode. Kaaboromiyaa Walloo Aanaa Jillee Dhumuugaa magaalaa Makkannaa fi naannoo isiitti humni leellistuu sirna Minilik guyyaa kaleessaa hawaasa nagaa irratti lola bananii jiraachuu maddeen gabaasan. Jiraataan naannichaa OMN'f yaada kanneen tokko akka nuuf ibsetti dhukaasa baname kanaan namni maqaan isaa Awwal Arbiyyee jedhamu osoo masgiidaa salaatee ba'aa jiru rasaasaan rukutamu battalumatti lubbuun isaa dabarteeti jirti. Leellistoonni sirna durii bifa qindoominaa fi deeggarsa mootummaa qabuun tibbana Oromoota Walloo weeraraa jiraachuu kan adda isimatti keenya galchii dubbifna kun naannichatti tasgabbiin dhabamus ibseeti jira. Walloo Aanaa Arxummaa Fursii keessatti humnoonni leellistoota sirna durii meeshaa gurguddaa ammayyaa fayyadamuun namoota lama madeessanii jiraachuus oduu teenya dabarte keessatti gabaasuun keenya kan yaadatamudha. Baqattoonni Oromoo biyya Yemen jiraatan ajjeechaa lammiilee Oromoo mana hidhaa magaalaa Sana'aa keessatti gaafa bitootessa 7 bara 2021 hidhattoota Huutiitiin raawwatame mormuun waajjira dhaabbata baqattootaa fuulduratti guyyoota 13f walitti aansuun hiriira gaggeessaatii jiru. Koree hiriiricha kana qindeessan keessaa kan OMN dubbise akka jedhanitti yakka lammiilee Itoophiyaa irra jireessaan Oromootan irratti raawwatame addunyaa dhageessisuu fi haqa isaanii barbaaduuf walitti aansuun guyyoota hedduuf waajjira UNHCR fuulduratti baanee iyyataatii jirra. Ta'us hanga ammaatti furmaanni laatame hin jiru jechuun OMN'tti hime. Hidhamee kan turee fi boodarra manni murtii godina Shawaa Bahaa bilisaan kan gadi lakkise namni siyaasaa obbo Lidatu Ayyaalo wal'aansaaf akka biyya alaa hin deemne yeroo lammaffaaf dirree xayyaaraatii deebifamuun gabaafame. Obbo Lidatuun dhimmicha ilaalchisuun BBC'tti akka himetti rakkina ujummoo dhiiga onnee isaa mudateen hospitaala biyya Ameerikaa kutaa Atlaantaatti argamu tokkotti waggaa tokkoo fi baatii 8 dura yaalamee turuu eeruun beellama birootiif baatii 6 boodatti ajajamus jidduu kanatti waan hidhameef deebi'ee yaalamu
argamuu akka hin dandeenye ibseeti jira. Mana murtiitiin bilisa jaamus danqaa gama waajjira tika biyyattiitiin jiruun wal qabate uggurri kun ammas itti fufee jira jechuun komii qabu ibseeti jira. Ijootni xumuraatiin yaa'iin kaaba Ameerikaa magaalaa Alaaskaatti USA fi Chaayinaa jidduutti adeemsifamaa jiru yaa'ii qeeqaa fi wal himannaan dabalame ta'uun gabaafame. Yaa'ii Alaaskaa qeeqaan guutame kana irratti ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Antooni Bilinkanii fi gorsaa tika biyyaalessa USA Jeek Salivaan kan argaman yoo ta'u gama Chaayinaatiin ministeera dhimma alaa Wang Yi fi gorsaan imaammata alaa Yang Jiechiin argamanii jiru. Ameerikaan gamasiitiin Chaayinaan addunyaa irratti bakka isii fi mallee argachuuf tattaafachaa jirti yoo jettu Chaayinaan ammoo biyyoonni garagaraa Chaayinaa akka miidhaniif Ameerikaan kakaastee jirti jechuun komii qabdu dhiyeessite. Egaa kabajamtootaaf daawwattoota keenya ijoon ammaaf qabanneesiif dhiyaanne kan gammaa daawwattan ture oduu dubbisuun kan isin faana ture an hordofaa Maammadii ogeessi kaameraaf teeknika Abdii Jamaalii fi bayaan Abdii Jaliin faana ture qophiin OMN sanaafan itti fufu turtii gaarii. Sonaafin ibsine ofuma isaaniitiif ammas bahinaan jechuun dubbatti shakkiin ani qabu jetti gaazexeessituun Masarat Dhaabaa tarii sababuma ani yaada bilisa miidiyaa hawaasaa gubbatti barreessuudhaan ibsuudhaaf jecha shira xaxanii na hidhan je'een shakkaa jetteeti jirti. Ijootni lammadaatiin hooggantoonni qabsoo Oromoo guyyoota 40 nyaata lagachuun kan qaamni isaanii irraa dhumateef haqa uummata isaanii barbaachuuf jecha malee dhimma jireenya dhuunfaa isaaniitii fi miti jaan qeerroowwan magaalaa Burraayyuu irraa OMN'if yaada isaanii laatan suuraaleen guyyaa kaleessaa toora miidiyaalee hawaasaa gubbatti raabsamaa turan hedduun qalbii nu cabseetii jira. Hayyoonni kunneen biyya barbaadan deemanii jireenya qananii maatii isaanii wajjin jiraachuu osoo dandeenye gabrummaa uummata Oromoo irra jirtu jibbanii miidhaa kanaaf kan saaxilamanii jiran qeerroowwan kunneen itti dabaluun uummanni Oromootis hayyoota isaaf jecha wareegama guddaa akkanaa kafalaa jiran kanneen qabsoo finiisuun mana hidhaatti isaan baasuu qabaa jechuun dhaamaniiti jiru. Pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden manni marii nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomanii Itoophiyaa dabalatee biyyoota goolii siyaasaatti raafamaa jiran irratti tarkaanfii barbaachisan akka fudhatamu gaafatan. Pirezidaantii Baayiden gaafii kana kan dhiyeessan mana marii guyyaa kaleessaa miseensota dhaabbii mana marii tasgabbii dhaabbatichaa waliin taasisanidha. Marii kana keessatti jeequmsa siyaasaa waraanaa fi tasgabbii naannolee addunyaa garagaraatti taasifamaa jiran furuuf Ameerikaan bifa haarawaa fi hutannoo guutuudhaan mootummoota addunyaa addatti immoo dhaabbata mootummoota gamtoomanii waliin ni hojjettis jedhan. Biyyoonni tarkaanfiin irratti fudhatamu qaban jedhaman kunneenis Itoophiyaa, Barmaa, Liibiyaa, Yemanii fi Sooriyaa ta'uun beekameeti jira. Bukaatonni Oromoo kanneen bara mootummaa wayyaanee fi shira abdii illeetiin naannoo Somaalee irraa buqqifamanii turan iddoo jireenyaa fi gargaarsi isaan barbaachisaa dhabuun badeetti rakkachaa jiraachuun gabaafame. Bukaatonni kunneen magaalaa Finfinnee iddoowwan garagaraatti daandiirra bulaa yeroo ammaa sanatti kadhachuun ofii fi maatii isaanii jiraachisaa jiraachuun namni oolma isaanii itti dhiyeenyaan beeku tokko bilbilaan OMN'tti hime. Maddii keenya kun akka jedhutti mootummaan gargaarsa bukaatota kanaaf jedhee lootarii lammiif jedhu qopheessuun galii saabaturus maalleen ijaame isaan dhaqqabuu dhaburraa kan ka'e buqqaatonni Oromoo kunneen kutaa magaalaa Finfinnee bakkootan akka Boolee Mikaa'elii fi karaa Xooyila Haayiloch irraa holfee geessu irra faca'uun daandiirra dhaabbachaa kadhachaa akka jiran dubbata namni odeessa kana nuuf qoode. Kaaba Oromiyaa Walloo Aanaa Jillee Dhummugaa magaalaa Makkannaa fi naannoo isiitti humni leellistuu sirna Minilik guyyaa kaleessaa hawaasa nagaa irratti lola bananii jiraachuu maddeen gabaasan. Jiraataan naannichaa OMN'f yaada kanneen tokko akka nuuf ibsetti dhukaasa baname kanaan namni maqaan isaa Awwal Arbiyyee jedhamu osoo masgiidaa salaatee ba'aa jiru rasaasaan rukutamu battalumatti lubbuun isaa dabarteetii jirti. Leellistoonni sirna durii bifa qindoominaa fi deeggarsa mootummaa qabuun tibbana Oromoota Walloo weeraraa jiraachuu kan adda isimatti keenya galchii dubbifna kun naannichatti tasgabbiin dhabamus ibseeti jira. Walloo Aanaa Arxummaa Fursii keessatti humnoonni leellistoota sirna durii meeshaa gurguddaa ammayyaa fayyadamuun namoota lama madeessanii jiraachuus oduu teenya dabarte keessatti gabaasuun keenya kan yaadatamudha. Baqattoonni Oromoo biyya Yemen jiraatan ajjeechaa lammiilee Oromoo mana hidhaa magaalaa Sana'aa keessatti gaafa bitooteessa torba bara 2021 hidhattoota Huutiitiin raawwatame mormuun waajjira dhaabbata baqattootaa fuulduratti guyyoota 13 walitti aansuun hiriira gaggeessaatii jiru.
koree hiriiricha kana qindeessan keessaa kan OMN dubbise akka jedhanitti yakka lammiilee Itoophiyaa irra jireessan Oromootan irratti raawwatame addunyaa dhageessisuu fi haqa isaanii barbaaduuf walitti aansuun guyyoota hedduuf waajjira UNHCR fuulduratti baanee iyyataati jirra. Ta'us hanga ammaatti furmaanni laatame hin jiru jechuun OMN'tti hime. hidhamee kan turee fi boodarra manni murtii godina Shawaa Bahaa bilisaan kan gadi lakkise namni siyaasaa obbo Lidatu Ayyaalo wal'aansaaf akka biyya alaa hin deemne yeroo lammaffaaf dirree xayyaaraatii deebifamuun gabaafame. Obbo Lidatuun dhimmicha ilaalchisuun BBC'tti akka himetti rakkina ujummoo dhiiga onnee isaa mudateen hospitaala biyya Ameerikaa kutaa Atlaantaatti argamu tokkotti waggaa tokkoo fi baatii 8 dura yaalamee turu eeruun beellama birootiif baatii 6 boodatti ajajamus jidduu kanatti waan hidhameef deebi'ee yaalamu akka hin dandeenye ibseeti jira. Mana murtiitiin bilisa jaamus danqa gama waajjira tika biyyattiitiin jiruun wal qabate uggurri kun ammas itti fufee jira jechuun komii qabu ibseeti jira. Ijoota hedduumaatiin yaa'iin kaaba Ameerikaa magaalaa Alaaskaatti USA fi Chaayinaa jidduutti adeemsifamaa jiru yaa'ii qeeqaa fi wal himannaan dabalame ta'uun gabaafame. Yaa'ii Alaaskaa qeeqaan guutame kana irratti ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Antooni Bilinkanii fi gorsaa tika biyyaalessa USA Jake Sullivan kan argaman yoo ta'u gama Chaayinaatiin ministeera dhimma alaa Wang Yi fi gorsaan imaammata alaa Yang Jiechiin argamaniiti jiru. Ameerikaan gama isiitiin Chaayinaan addunyaa irratti bakka isii fi mallee